siis saba kees ummata kees mootummaa kees fuulduratti darbatamee akka inni bakka barbaadamu sana ga'u isa dandeessu sana gonfattamoon gonfattu. Umuri ijoollummaan manaa baatanii kaa qofaatti haftanii joortuu taatanii kaa utuu hootanii quufiin harma haadha keessanii abbaa haadha dhabdanii karaa gubbaa teessanii Oromoo dhiiga koo warra alagaa nyaare beeluun kee beeluu kooti hunda keenyatu daare ol guddattuu Oromoo ijoollee barri miite guyyaan bari'uun oolu hin haftu aduun dhiite. Bara dhumaa kana jala waan sadiitu sin barbaachisa. Amma bara dhumaa irra jirra. Bara dhumaa kana jala waan gurguddaa sadiitu sin barbaachisa. Tokko ogummaa waaqarraatu sin barbaachisa. Lama qabeenya sin barbaachisa. Sadi humna afuura qulqulluutu sin barbaachisa. Arrabaan Kindalal Itoophiyaa intala cimtuu Oromoon qabdu keessaa tokko taphattuu sarara fuulduraa kan taate Seenaaf Waaqumaa kontiraataa waggaa lamaadhaaf farramsiifatee jira. Seenaaf taphattuu cimtuu sarara fuulduraa kan garee biyyoolessaa akka taate hundumti keessan beektu. Kilabota xixiqqoo magaalaa Naqamtee keessa jiran keessa taphachuu irraatii kaatee sadarkaa kana ga'uun sadarkaa biyyoolessaa ga'uu wanta qoosaa miti. Baga gammaddisiin jechuun barbaada. Ijoolleen Oromoo lama magaalaa tokko magaalaa Naqamtee keessaa ba'anii garee biyyoolessaaf akka taphachaa jiran quba qabdu. Durbaan Seenaaf Waaqumaa, dhiiraan immoo Heenok Addunyaa. Faarfataa Barakat Tasfaayee dhiifama gaafadheera jechuudhaan feesbuukii isaarratti poost godhee jira. Akkuma baay'een keessaan kan dura beektan ani faarfataa Barakat Tasfaayee koonsartii faarfannaa koo qopheeffachuuf jecha waldaa guutuu wangeelaa qaxanaa walitti gaafadheen ture. Isaanis tolenaan jechuu didanii turan. Anis yeroo sana baay'ee aareen miira keessa waan hin seeneef waan baay'ee dubbadheen ture. Haa ta'u garuu haalli ani itti hubadhee akkasumas dhagee fi dubbiin dhugaan isaa garaagara ta'ee argame. Erga sanaa booda maanguddoonni na waamanii dhimma jiru erga natti himanii booda dhugaa isaa nu hubachiisanii akkan baay'ee dogoggoree hubadheen jira. Kana irraa kan ka'e utuun hin beekin amantootas maanguddoota waldaas akkan gaddisiisee hubadheen dhiifama gaafadhe. Dhuma irratti jaalala natti argisiisanii jaalala guddaan wal hubannee anis dogoggora koo fudhadheera. Kanaaf dogoggoreeraa jechuudhaan kan gabaasee faarfataa Barakat Tasfaayeetii feesbuukii irraati. Taliilaa guutamaa maaltu mudate? Waaqayyo olchaadhaa of galchaadhas. Suur socho'aan armaan gadii kun eda Finfinnee qe'ee koo keessatti taatee ta'ee mul'isa. Amma dhumaatti akka daawwattan kabajaan isin gaafadhaa. Saamtota sadii waliin ta'uun meeshaa waraanaa qabachuun dallaa qe'ee kootti yaabanii seenuun karra guddaa erga saaqanii booddee utuu isaan tokko tokkoon ol wal seensanii jiranii ijoolleen qe'eedhaa itti dammaqan. Akkuma argitan shugguxiitti qabuudhaan nama qe'ee keessa itti dammaqe doorsisuun gaafa ijoolleen iyyan konkolaataa laadaa ittiin dhufaniin kooranii biddiiqaa balbaluma mana kootiitti konkolaataa yaabbatanii ofirra deebi'anii sokkanii jiru. As isaan hin deebisin akkuma baay'een keessan beektan an hojiif jedhee qe'eef biyya koo gateen biyya ormaa jira. Qe'eef maatiin koo harka Waaqayyoo isa guddaattiin kennadhe. Waaqayyoos na leeyyaasisee hin beeku. Sichis na leeyyaasisu. Inni olchaan na olcheeraa maatiin koos of galcheeraa isaaf haa galatu. Asumaan dubbiin meeshaa qabatanii qe'ee koo dhufuu kun hanna caalaa balaa biraa of keessaa qabaachuu danda'a. Sababni isaa mana TV moo barcumaa hatuu dhufani. Qarshii akka hin jenneef qarshiin hammam xinnaatis baankii malee mana hin teessu. Hundaafuu bakka jirtanitti of eeggannoo cimsaa. Ba'uuf galuu keessan, maatii keessan, qe'ee keessan kan keessan kan ta'e hundumaa harka Waaqayyootti dabarsaa kennaan isinin jedhaa eebbifamaa jechuudhaan kan barreesse Taliilaa Dheeressaa Guutamaatii feesbuukii irraati. Homaa jirtu? Baga jiraattan. Baga ittiin sin ga'e immoo hundayyuu. Dargaggoonni qarree qeerroon kaleessaa daftaraaf qalama baatanii sirna impaayeraa gabroonfataa sirna bututaa kana raaftanii har'a immoo sirna ka qawwee nama hidhachiisu sirnichi gara qawweetti isin oofee har'a qawwee hidhannee sirnicha kaleessa agartee dhagaa qalama dabtaraan agartee olii gadi baafne sana buqqifnee sirna ofii barbaadnu dhaabbanna jettanii gara dirree waraana bilisummaa Oromoo dhuftanii ogummaa barbaadu leenjitanii har'a gara waraana bilisummaa Oromootti makamuudhaaf warreen deemtan har'a guyyaa eebba keessanii bu'aa bayii hunda qaxxaaburtanii lafti lafa gannaa fi dhoqqee roobaa qorraa hunda otoo hin jedhiin qophii keessan xumurtanii har'a guyyaa eebbaa keessanii baga ittiin sin ga'e isinin jedha.
Abbaan keenya kan jedhan keessaa waa'ee qibaatii Goojjamiif Sinodoosii Oromiyaa kan ibsan keessaa muraasa isinitti himna. Tokko uummanni tajaajillu yoo nu gaafatu akka qulqulluu Sinodoositti yerootti deebii laachuu dandeenya jirra laata. Fakkeenyaaf lammiiwwan keenya Goojjam jiraatan rakkoon dhiibbaa cuuphaa lamaa isaanirra quunname. Akka isaaniif hiikamuu iyyatan illee deebiin yerootti waan hin laataminiif seenaa addunyaa keessatti bifa hin taaneen ofii isaaniitii paatriyaarkiif phaaphaasota muudanii sarbamuu qanuunaa raawwatameef abaarulee akka murtii keenyaatti waan hin raawwataminiif hanga ammaatti hojiirra jiru. Uummanni keenya Oromiyaa irra jirus gaaffii gaafatee ilaalchisee uummanni otoo hin gaafatin qulqulloon Sinodoosii deebii kennuu yoo qabu gaafatames deebii kennuuf waan barfanneef rakkoo sarbiinsa qanuunaa nu quunnamee jira. Kanas muddamaan nabaarree muddamaan arabnee jirra. Mana kiristaanaa daddachaa addunyaa fuulduratti qullaa dhaabnee jirra. Amanaa rakkoo fi gidirfamaaf laannee jirra. Dhiigni fayyaalessaa akka gannamu qaamni isaanii akka irratuuf lubbuun isaaniis akka badu goonee jirra. Nuu fi afurri qulqulloon murteessinee jirra jechuu keessa baanee jirra. Waan ta'eef abaarsi kuni mana kiristaanaa ni fayyade moo ni miidhe? Hanga ammaatti abaarsa taasifneen humni mana kiristaanaa ni cime moo ni dadhabe jedhanii gamaaggamuun ni barbaachisa. Haati osoo isaa elmituu waraabessi daa'ima butee galaafate. Qe'ee baadiyyaa Harargee kanatti yeroon horiin itti dallaatti nammitee namuu manatti walitti qabamuu eegala ture. Dimimmisa malee waan hin dukkanofneef ijoolleen ala taphataa turan. Wanti boodarra mudate kan namuu hin eegne qofa osoo hin taane hariiroo namaa fi waraabessaa kan jijjiiredha. Akeekkachiisaa odeessi kun miira keessan jeequu ni mala. Obbo Ahmad Aliyyiin waa'ee ilma isaanii waraabessi butee galaafate yoo dubbatan gadda guddaani. Adoolessa 12,2015 ture godina Harargee lixaa aanaa burqaa dhiintuu Dardaa Kurfaa baadiyyaa jedhamutti waraabessi daa'ima isaanii nyaate. Dur obbo Ahmad horii isaaniif yaadda'u. Egaa daa'ima isaanii waggaa 5 ajjeesee booda garuu daa'ima ergachuuyyuu yaadda'u himan. Ollaa fi namni jabaadhuu naan jedhanii jabaachuu ittiin jiraa jedhan obbo Ahmad haala isaan irra jiranii yeroo dubbatan. Daa'imni isaanii waraabessaan nyaatamee ijoollee 7 godhatan keessaa kan xumuraa isa quxisuudha. Yeroo hangafoonni isaas ta'ee namoonni kaan lubbuu galgala sa'a 12 walakkaatti waraabessa gaadee daa'ima buteerraa oolchuu hin dandeenye. Haati mooraa keessa loon elmatti daa'imni immoo ijoollee 3 waliin jaajjitee turte jechuun waan ture dubbatu. Yeroo kanatti ture waraabessi battalatti dhufee daa'ima humnaan ofirraa hin deeffanne butatee deemuu himan. Gara lapheedhaa ol nyaatee irraa fixee achumaan namni gamaa gamanaa itti birmatee irraa buuse jechuun taatee uumamee dubbatani. Waraabessi duruu jiraa ammoo obbo Ahmad aanaa burqaa dhiintuutti dhalatanii guddatanii ijoollummaa eegalee yeroo waraabessi nama nyaatu arganii akka hin beekne dubbatu. Horii qofaa beellada irratti miidhaa hamaa irraan gahaa garuu kan namaa takka argee hin beeku jedhani. Magaalaa Harar waraabessi namatti madaqee madda tuurizimii ta'eera. Achuma Harargee keessa garuu waraabessi yoo nama miidhurra deddeebiin dhaga'amaa jira. Waxabajjii 2023 keessa godina Harargee baanaa Gursumitti waraabessi nama tokko nyaatee 4 madeessuu isaa BBC'n odeeffatee ture. Kanneen miidhamanii lubbuun hafan keessaa maanguddoon ganna 60 keessa jiranidha. Finfinnee fi naannawaa isheetti illee waraabessi nama loluuf galaafachuullee kana dura BBC'n odeeffatee ture. Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti gaggeeffame yoo xiqqaate namoonni 7 du'uun himamee jira. Mootummaan naannoo Amaaraatti lola humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo ofiin jedhan gidduutti sanbata darbee godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shawaa Roobiit keessatti gaggeeffame yoo xiqqaate namoonni 7 du'uun gabaafame. Gama biraatiin godina Walloo Kibbaa hoogganaa waajjira barnootaa aanaa gubbaa laaftoo kan ta'an obbo Gabree Gabayyoo sanbata darbee adoolessa 29 namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen rasaasaan ajjeefamuu isaanii himame. Mootummaan naannichaa ibsa dabalataa ibsa dilbata darbee baaseen akka jedhetti uummanni naannichaa mariidhaaf akka qophaa'u akkasumas yaada isaanii mariif banaa akka taasisan waamicha dhiyeesse. Ibsichi yaada gaaffiin uummataa hokkara uumuun deebiin argatu jedhu kan of keessaa qabu yoo ta'u walitti bu'iinsa humna mootummaa naannichaa fi garee seeraan ala hidhataan gidduutti deemaa jiru kana maqaa hin oofne. Kan gabaasee VOA Afaan Oromooti.